Viidiyoo as na cinaatti argaa jirtan kana argaa jirtu. Mucaan argaa jirtan kun hiriyoota isaa qixxee fiiguu jalqabe. Garuu ni kufe jechuudha. Ni kufe yeroo kufe iddoo sanii ka'uu hiriyoonni isaa darbanii jiru akkuma argitan kana darbanii jiru. Haa ta'uutii garuu inni amma ariitiidhaan fiigaa jira. Ariitiidhaan fiigaa jira. Fiigee isaanii wal qixxaachuu osoo hin taane duubaa ka'ee mo'achuuf jechuudha. Duubaa ka'ee akka mo'atu ofitti akka amanu ta'uuf malee jara kanaa dhaqqabee isaa wajjin wal qixxaachuuf miti. Amma bakki kufe isaanii wanni ka'ee isa fiisisaa jiru. Maarree waleen maaliif viidiyoo kana fiddee maaliif viidiyoo kana irratti akkanatti jettee jechuun kechaan hin oolu. Viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaa. Ergaa guddaas keessaa argattu. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka hojiirran ture dadhabee tan dhufe garuu isin wajjinis fataa jechuufan dhufe jechuudha. Inna akkuma viidiyoo jalqaba irratti isinii ibsuu yaaletti jechuudha. Isin asirratti argitan kuni jalqaba hiriyoota isaa wajjin jalqabee garuu inni kufe yeroo kufu kana hiriyoonni isaa dhaabbatanii eenne gatanii fiiganii darbanii yeroo kana iddoo kufisanii yeroo ka'u hiriyoonni isaa kuni gatanii darbanii jiru akkuma argaa jirtan kana. Garuu inni immoo ariitiidhaan jalqabe jechuudha fiigicha isaa kana. Ariitiidhaan maaf jalqaba? Jara kana gatee darbee mo'achuuf ashannafuuf eenyummaa ofii baruuf jechuudha. Maarree as keessatti kan ilaaluu qabnu shamarran biyya Arabaa yaa ta'u abbaa beetan ta'a jechuudha. Jireenya kana keessatti jireenyi ilma namaa hanga addunyaa kanarra jirtutti hanga addunyaa koontiraata dhufneerra jirrutti jireenya haala kanaan fiiguu qabda. Haala kanaan hin fiinne taanaan namni tokko nagatee darbe hiriyyaan kee tokko sibiraa waan wayii yoo godhate sibiraa makiinaa yoo bitate sibiraa mana magaalatti yoo bitate ati bakka duraanisa yoo jiraatte iddoo hiriyyaan kiyya jiru kana indoom ani fakkeenya ta'e darbee caalee argamuu qaba jettee yoo hin fiinne ta'e yoo hin kaane ta'e yoo hin tarkaanfanne ta'e bakkuma san teechee waa'ee nama saniin odeechita yoo ta'e jireenyi kee bakkuma san taa'ee si ilaala. Garuu immoo bakka sanii kaatee yoo tarkaanfattee fiidde bakka hiriyyaan kee ga'e kana darbitee argamuu dandeecha. Kanaafuu namoonni tokko baay'een isaanii taa'anii maal jedhu bakkuma duraa san taa'anii jireenyi qaala'ee jireenyi waddadee osoo biyya galtanii jiraachuun nama jibbisiisaa isin waa'ee biyyaan beektanii biyya akkamti jireenyi qaala'ee hin beektanii jedhanii namoonni hedduun waa'ee qaala'insa jireenyaatitti aan odeessan jechuudha. Ani bakka qaala'insa jireenyaa kanarratti haalli akka waliititti fudhadhu jechuudha. Erga ani sammuu koo haaromsiifne bara wajjin bara osoo hin jijjiirranne siniif galee bara wajjin bara yoo hin jijjiirranne nama ta'uu yoo hin yaanne bakkuma sanan taa'a yoo hin ta'e jireenyi natti qaala'uun isaa dirqama isaati. Maaliif jennaan bakka sanii ka'ee tarkaanfachaa hin jiru ka'a. Bakka san taa'etuman qaala'insa waa'ee qaala'insa bichaa odeessa yoo ta'e wanti manatti dhufee jireenya qaala'isan sirraa gadi furu hin jiru. Yeroo wajjin gizee wajjin bara wajjin yoo deemte wanta teknooloojiin fide hunduma yoo hojjette wanti isin jijjiire tokkollee hin jiru. Amma kushii madam qimamocha yoo ilaalle jechuudha. Amma kan hojjechaa jirru haala ammatti hojjechaa jirru kana yoo ilaalle doolaarri kaleecha sharafachaa jirruu fi haalli ammatti sharafachaa jirru tokko. Kaleecha amma nama akkamitti asitti mindaan dabalamee fi birri guddaa nyaata jedhanii maallaqa 12,000 hanga 15,000ti. Saniin alatti 3,000 faa nyaachaa turtani. Birri Itoophiyaatti sharafame 3,000 akkam guddate yoo jedhan 6,000. Akkam damooza gaarii nyaata jedhanii namni waggaa 5 taa'e 10,000 nyaata jechuudha. Kan kana darbeen jiru ture. Yoo isiniin jedhu kaffaltiin isaan nu kaffalan akkuma har'aa kana jijjiiraman qabu. Wanta maallaqa caalchisanii nu kaffalan tokko hin qaban. Isiniif galee biyya Saudi Arabiyaa kana duraanii jalqaba tokko jedhee 700 ture. Ergasii 1,000 seesisan. 1,000 ol hin kaffalan. Ani gizeen as dhufu bara 2012 keessa jechuudha. 1,000 naa kaffalu. 1,000 kuni birri Itoophiyaa 9,500 hiikkachaa ture. Deebi'ee 10,000 naa ta'e. Har'a hoo meeqana hiikkachaa jira. Kumni tokkichi kaleecha 10,000 ture har'a meeqatti hiikkamaa jira.
kumni 700 kalecha 3,500 bicha Itoophiyaatti ta'u har'a kumni 7 birrii Itoophiyaa yoo ta'e meeqatti hiikamaa jira maal haala yerooti haala gizeeti kanaafuu jijjiiramni yeroo wajjin jijjiirama har'ati yoo ta'e ta'u jette sa'aatiin ati irra teechee balleechaa jirtu kun lafatti badaa jira sa'aatiin inni lakkaa daqiiqaa lakkaa sekendii lakkaa yeroo daqiiqaa fi sekendii lakkaa'u sanii sa'aatii meeqate sa'aatii haganaa ta'e miti sa'aatii tokko keessatti maal hojjechuun qaba sa'aatii lama keessatti maal hojjechuun qaba har'a oolmaan kiyya hojii akkamiiti jette yeroodhaan yeroo kee qusattee yeroo hojii gootee yeroo kee teechumatti yoo dabarsuu baatte abbaa feete akka ta'a caaltuu fi qaala'insa jireenyas moo'attee kan qaala'e jettu kan akka salphaatti salphifattee jiraattu hin shakkiin baay'een keessa shamarran biyya arabaa asii galee maalan hojjedha shamarri biyya arabaa gaafa asii galte hojiin dandeessuu jedhu mee bakka kanatti erga hojiin dandeenye gaafa asii galte erga hojiin dandeenye har'a hojii madaamii akkamitti hojjechaa jirta har'a hojii gola ormaa akkamitti hojjechaa jirta teecheen maallaqa argachaa jirta osoo hojjetiin maallaqa argachaa jirta indoom akka asii gallee hojiitti bobbaanee nama taanu nu godhe jechuudha golli ormaa kun ni galee gola ormaa kana keessatti kan teechee argattu Itoophiyaatti immoo sancaala akka argattu sammuu kee haaromsitee karoora hojii yoo baafatte har'a tana hojiirra jirta Itoophiyaa galee maalan hojjedhatteen karoorsiin amma sanas hojiirra jirta amma kan maallaqa argachaa jirta baatiidhaan maallaqa amma tana argattu kan hojii amma hojjechaa jirtu kan waan gabii galchitu kana bittinneechuu osoo hin taane qabachuu yaadi akkamitti akkatti qabattu yaadi isa qabatte kan ammoo asii galii hojiitti jijjiira saniin booda jireenyi salphaadha yookaan immoo sammuun kun qollofamee yoo jedhe yoo bal'isee yaaduu didee bakkuma san teechee waan argattu qabannaa wallaaltee baatiidhaan bittinneechitee firfirsite gaafa asii galte jireenyi sitti ulfaata hojiin hojjechuu barbaaddu sun maallaqa barbaada hojiin ati jalqabdu sun gaafa asii galtee dalagaa yoo jalqabde dalagaa sun suuqis haa ta'u maashinii sooyis haa ta'u wanna fedhe haa ta'u wanta ati jalqabdu sun tasa si jala tabalaasha'uu danda'a suuqis si kasaarsuu danda'a yeroo si kasaarsisan yoo nan kufee maali nan ka'a kan jedhus duubaa qabaachuu qabda namni akka kufetti hin ka'u bara akka du'etti hafa malee gaafa kufte san biyya arabaan deema jette suuqis yoo si kasaarse abdii kutatee baay'een isaanii suuqii bananii kasaaranii biyya arabaatti deebi'u suuqiin kun gaafa na kasaarse maali nan itti deeffadha kan jedhus hin shakkina wannidha jechuudha hin dagatina jechuudha hin dagatina gaafa waan akkasii jalaa qabaatte namni kufee ka'a malee ka'een kufu jechuudha siniif galee kufee raawwate ka'a kanaafuu yeroo kufte san immoo waan ittiin kaatu yoo argattee jette tasallee lammata deebitee hin kuftu yoo ati ofii keetii wallaaltee of kuffisteen alatti jechuudha inni lammataa yoo maashinii wayii bitte yoo waa wayii bitte inni sunis tabalaasha'uu danda'a gaafa harkaa tabalaashee maali nan deebisee hojjechiisa jettee karoorsuu qabda yoo kanan karoorsinee asumaa galtee maallaqa kana nan qaba jettee ol fuuteetuma kan firfirsitu yoo ta'e yoomillee jireenyi qaala'insi jireenya sirra hin darbu jechuudha kanaafuu aga addunyaa kanarra jirtu tarkaanfadhu fiigi tattaaffadhu jireenyi akkasitti jijjiiramu malee gola ormaa keessa waggaa 10 taa'e namoonni heddummaa waggaa 30 kanas jirantu jira jireenya godhatanii kan asitti galantu jira garuu barakka tasaa odoo biyya galanii waa takka kan ittiin jiraatan hin jiru siniif galee biyya ormaa nama jijjiirtu yoo siniin jedhu nama jijjiirtus jiddu galeetti yoo maallaqa shii beettee itti fayyadamte si jijjiirti itti fayyadama yoo wallaalte garuu kufaatiin taane si kuffisti biyya ormaa garuu ani biyyoota ormaa keessaa wannin baradhe yoo jiraate ofitti amanumaadha jechuudha waan tokko nan hojjedha jedhee ofitti amanee akkan itti seenu kan na gargaare biyya ormaati jechuudha har'a wanna tokko nan hojjedha yoo jedhe shakkii tokko malee namaan osoo mari'atiin ofii kiyya sammuu kootiin mari'adheen itti seenee akkan hojjedhu biyya ormaatitu na barsiisee jechuudha kanaafuu jabinna nu barsiise malee biyya ormaa kufaatii nu barsiifne sa'a 24 guutuu dhaabbannee hojjechuun bar akka nu jabaannuuf jechuudha akka nu jabaannuuf gaafa asii galle kanarraa kanammoo boru hojiitti akka hiinnuuf isiniin jedha turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana like share subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jechuun affeerraa kootii ciao bye bye